galgala kana maaltu ta'uuf deema laatam? Tiraamp qaroominni Iraan galgala kana guutuu biyyattii keessaa ni badam deebi'eellee bayyanachuu hin danda'u jedhan. Itti dabaluunis ani kun akka ta'ullee hin barbaadu garuu ta'uu danda'a jedhan. Iraan keessatti galgala kana adda addummaan abshaalummaan finxaaleessummaan xiqqaachuun ni injifataa ni milkaa'a jedhan. Warraaqsa ajaa'ibaatu ta'uuf deemaa galgala kana mootummaan haarayne ni jijjiirama jedhan. Galgala har'aa kana wanti nuti arguudhaaf jiraannu seenaa yeroo dheeraa fi walxaxaa addunyaa keessatti wanta akkaan barbaachisaa ta'ee fi yeroo akkaan barbaachisaa ta'e arguuf jiraanna jedhan. Galgalli har'aan tanaa kun yeroo malaammaltummaan saamichi uummata irra gaggeeffamuu fi ajjeechaan seeraan alaa uummata Iraan irraa xumuramuudhaan waaqni uummata Iraan haa eebbisu jechuudhaan xumuran. Galgala kana dhuguma akka pirezidaantiin Ameerikaa jedhan kanam manni Iraan qaroomni isaanii guutuun badamoo hin badu kan jedhu haatee bareeddii jennaan gara kana dhufaa jirti ni argitaa jedhan namichi ni ilaalla walumaanuu kan laallu ta'a. Dhaadannaa afaanii qofa ta'innaa laata. Meeshaa balaafamaa addunyaa irratti lubbuu namoota gaaga'aa jiru niwukilaarii fayyadamee tarii uummata kanarratti ni dhukaasamoo hin dhukaasu kan jedhu yaaddoo addunyaa hundaati. Iraanonni waliigaltee Ameerikaa wajjin hin goonu jechuudhaan waliigalticha fudhatama dhabsiisaniitiin jiru. Waliigalteen erga fudhatama dhabee galgala kana bakka kaanitti roobsa jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Iraanii fi Ameerikaa jidduutti wanti deemaa jiru kun addunyaa hunda yaadde isaatiin jiram. Biyyoota keenya irratti illee dhiibbaa guddaa fidaa jiram. Galgala kana waan mudachuuf deemu walumaan kan laallu ta'a. Nu hordofuun dagatinaa isiniin jenna.